እነዚህ ቀጥሎ የምነግራችሁ ሰባቱ ባህሪ አመሎኒ ቶርባን አኒ አመይት ያንሱራኒ ሲኒቲሙ አመሎታ ዲና ኬሰኒ ኢሳን ስሪ ታኒ ከናፉ ስሪቲነ ደገፈቹዳን አመሎታ ቶርባን ከነ ኤርጋ ኢላልተኒ ቦድ ዲና ኬሰኒ ኢሳ ስሪ ወሊን ፉልዱረት አካ ወሊን ሞርማ ጅርተን ኢስኒቲሙን በርባድ አፉራ ዮካን አካ ነማ አመኔ ቶኮት ዲንኒ ስሪን ካንኮቲ ፊ ኬሰን ነማሚቲ ኢጋፊ ፎኒስ ሚቲ ገሩሞ namoota fayyadamuudhaan nu aarsuudhaaf dhiibbaa nurra geessisuudhaaf gara ofiisaatti harkisee nu fudhachuudhaaf hin barbaadu. Kanaafuu milikkitoota torban kana yoo argitan kallattumaan seexana waliin haasa'aa akka jirtan yookaan immoo isinumtuu mataa keessanii seexana ta'aa akka jirtan akka isin hubattan barbaadu. Fakkeenyaaf Gooftaa Yesuus Kiristoosin yaadattu Phexrosiin seexana jedhanii beekaa akkasumas immoo Yihudaadhaan seexana jedhee waamee beeka. Namoonni kun garuu seexana ta'anii hin beekan yookaan immoo akkuma nuti jennu kan gaafa qabu akkasumas immoo kan eegee qabu akkasumas kan nama sodaachisu nama gurraacha ta'e tokko ta'eeti miti. Garuu immoo isaan seexana ta'uu isaanii akkamittiin bare yoo jettan garuu immoo amala isaan calaqqisiisaa turaniin amala seexanaa isa ta'e sana fudhachuudhaan amala sana calaqqisiisaa waan turaniif kallattumaan Phexros osoo hin ta'in yookaan immoo Yihudaa osoo hin ta'in seexanni kallattiidhaan isaan keessa darbee fayyadamaa waan tureef akkas jechuudhaan ifaan ifatti isaanitti himaa jira. Maarree Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qajeelaa fi qulqulluu ta'ee osoo jiruu warra isa bukkee turaniif ati yaa seexana nana erga jedheeni anii fi isin immoo seexanoota kana adda baasnee isaan beekuu fi nutumtuu mataa keenyan seexana sana akka hin uffanneef isin akeekkachiisuun barbaada. Fakkeenyaaf har'a warri na ilaalaa jirtan iyyuudha jettanii warri na beektan bifa koo argitanii sagalee koo dhageessanii amala koos adda baastanii beektanii eenyummaa koo beekuudhaanis ani eenyuun akka ta'e beekuu dandeessu. Akkuma kana seexannis amala inni adda ittiin baafamuu fi gochootaa fi amala of danda'es qaba. Kana jechuunis seexanni hafuura waan ta'eef nuti immoo fooniin akkas fakkaataa akkas jira jennee bifa isaa ibsuudhaaf wanti akkasii kun baay'ee gatii hin qabu. Sababni isaatis eenyummaa isaa keessaa inni tokko amala bifa isaa jijjiirrachuu waan qabuuf. Egaa eenyummaan seexanaa inni sirriin kami jettanii yoo na gaafattan Macaafni qulqulluun eenyummaa fi amala seexanaa wantoota torba dubbata. Wantoonni torban kunis seexanni akka isin bira jiruuf ragaa ta'u. Kanaafuu wantoota torba ta'an kana yeroo argitan seexana ilaalaa akka jirtan hin irraanfatina. Akka irraa of eegdaniif, akka irraa fagaattanii fi akka ifattaniif, akka ariitanii fi yookaan immoo ofii keessan amaloota akkanaa kanarraa akka of eegdaniif viidiyoon kun baay'ee isin fayyada. Qophooftaniirtu inni jalqabaa seexanni isin bira akka jiruuf isin waliin haasa'aa akka jiruuf ati yaa seexana kan jedhame sun isin bira akka jiru kan beektan yookaan kan mirkaneeffattan soba isa jedhudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irratti Fariisota sanaan maal akka inni jedhe yaadattu? Isin ijoollee abbaa keessanii ijoollee daayibiloos. Fedhiin keessanis hawwii abbaa keessanii raawwachuudha. Inni jalqabumaa kaasee nama ajjeesaa ture. Waan dhugaan isa keessa hin jirreef inni dhugaadhaan hin jiraatu. Inni sobduu fi abbaa sobaa waan ta'eef yommuu soba dubbatutti ofumaa keessaa fuudhee dubbata. Kanaafuu yeroo hundumaa lafa sobni jirutti yoo argamtan naannoo seexanaa akka jirtan hin dagatinaa. Yookaan immoo afaan keessan soba dubbachuu yoo jalqabe seexanni jireenya keessan irratti socho'aa akka jiru baraa. Afaan keessan kiraa fudhachaa jira. Maaliif yoo jettan sobni eenyummaa seexanaati. Isin ijoollee daayibiloosii kan jedhamaniif inni abbaa sobaa waan ta'eef. Yookaan kan daayibiloos taatu yookaan immoo ijoollee daayibiloos kan ta'anii fi amala isaa kan uffatan amala isaatis gara keessanitti nama dabarsaa jiru waliin ta'uu dandeessu. Nama sobu kana yoo argitan ati yaa seexana nana na biraa sokki jechuu ni qabu. Kana jechuun immoo qaama nama sana otoo hin mufachiisin garuu isaan dudduuba ta'uudhaan seexanni isinitti dubbachaa akka jiru baruu qabu. Karaan inni lammaffaan seexana waliin akka jirtan ittiin bartan
Seexanni bifni isaa kan biraa immoo amalli inni ittiin adda ba'u qoraadhaa jedhaan. Macaafni qulqulluun keenya wangeela Maatiyos boqonnaa 4:3 irratti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamuudhaan gara lafa onaa Yihudaa jiru kadhannaadhaaf guyyaa 40 yeroo deemetti inni qoraanis dhiyaatee isa qoree jedha. Qorama garaagaraa 3 ta'anis yeroo inni isa qoruun argina. Maarree yeroo baay'ee bifni seexanaa inni kun kan mul'atu haalota 3 kana keessa yoo taatanidha. Inni jalqabaa yeroo qophaa keessan taatanidha. Gooftaan Yesuus Kiristoosis lafa onaa sanarratti qophaa isaa ture. Lammaffaan yeroo beeloftanitti Yesuusis in beela'ee jedha. Yookaan immoo jireenya keessan keessatti yeroo dadhabdanitti kan beeloftan kan dheebottan yeroo qobummaadhaan taatanittis. Inni sadaffaan immoo namoota hafuuraan ciman yoo taatanidha. Yeroo kadhattan ta'uu danda'a yookaan immoo sochiiwwan hafuuraa yeroo taasiftan ta'uu danda'a. Tajaajiluu yoo eegaltan yookaan immoo macaafa qulqulluu dubbisuu yoo jalqabdan gochaawwan hafuuraa ta'an yeroo isin raawwattanitti inni isin qoru sun seexanni in dhufa. Egaa yeroo kana immoo beekuu qabdu. Yesuus Kiristoos maal godhee ture? Inni jalqabaa dubbii sagalee Waaqayyootiin seexana sana immoo. Inni lammaffaan immoo ati yaa seexana nana na biraa sokki jedheen. Wantoota lamaan kana raawwachuun isinirraa eegama. Qormaata gara jireenya keessanii dhufu kana Waaqayyootu natti fide jechuu osoo hin taane amaloonni kun isa isin qoruudhaaf dhiyaate seexana akka ta'e hin dagatina. Namni kamiyyuu yoo qoramu Waaqayyoo nan qorama jedhee akka hin dubbanne jedhee dubbata ergaan Yaaqoob. Kanaafuu bifni seexanaa inni tokkoffaan qoruudha. Namoota jireenya hafuuraa keessa jiran, namoota qophaa ta'an, beelaan gidiraadhaan rakkina keessan namoota darbaa jiran isaan kana hin qora. Kanaafuu yeroo qoramtan kanatti hubadhaa. Dubbii sagalee Waaqayyootiin deebisuu qabdu malee nama mararu fakkaachuudhaan gadduu hin qabdan. Hubattanii jirtu miti? Seexanni akka isin bukkee jiru maalidhaan beektu? Qoramni yoo namatti baay'ate yookaan yoo isinitti baay'atedha. Kana jechuun garuu qorumsa gara keessan dhufu hundumaa seexanatu qindeessa jechuu miti. Sababni isaatis yeroo tokko fedha keenyan yoo harkifamnuu fi yoo gowwoomfamnu inni kun immoo amantii keenyaaf cimina keenyaaf hin qoramu. Qormaata seexanaa ta'uusaa garuu wantoota 3 kanaan adda baastu. Inni jalqabaa dhimma garaati. Yeroo hundaa dhagaa sana biddeena godhiitii nyaadhu kan isiniin jedhu yoo ta'e kuni waan hin taanedha. Dhagaa buddeena gochuudhaaf yaaluun wanta fayya dhabeessaa fi waan sirrii hin taanedha. Gaafiin garaan kun yeroo isin beeloftanitti gara keessan yoo dhufe adda baasaa beekaa. Wanta sirrii hin taane tokko akka waan sirrii ta'etti fudhachuu jechuudha. Gubboo ta'uu danda'a, sobaan dhugaa ba'uu ta'uu danda'a. Dhagaa isa ta'e sana garuu buddeena taasiftanii akka isin nyaattaniif keessa keessanitti hawwii kaa'a. Inni lammaffaan qormaata aangooti kan inni isa qore. Karaa sirrii hin taaneen aangoo akka argatuuf Yesuus Kiristoos diiyaabiloosiif sagadee kabajaa fi ulfina biyya lafaa hundaa akka fudhatuuf qormaanni akkasii kun gara keessanis dhufuu danda'a. Karaa sirrii hin taanee fi karaa Waaqayyoon hin kabajneen gara faayidaalee mataa keessanii ta'anii fi aboo isiniif kennuudhaaf inni qoru sun gara keessanitti dhiyaateera. Kun yeroo ta'utti seexanni diinni sun isin dubbisaa jira. Inni sadaffaan Waaqayyoodhuma mataa isaati irratti gaafii akka qabaattaniif Waaqayyoonis akka qortan isin gaafata. Ati dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate ofii kee sammuu yookaan fiixee mana qulqullummaa kanarraa gadi of darbi. Ergamoonnis akka ati hin kufneef si qabu jedheen. Kana jechuunis abaluu akkas ta'ee fi akkasittiinis milkaa'eef jettanii Waaqayyo irratti akka gungumtaniif isin taasisa. Keessa keessanittis gaafiin akka uumamu Waaqayyoonis qoruu akka jalqabdan isin taasisa. Inni kun immoo amala isin qoruudhaaf dhufe amala isa seexanaati. Kanaaf diina keessan adda baasaa bara. Amalli diina keessanii inni lammaffaan macaafni yoo dubbatu hattuudha jedha. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 10 lakkoofsi 10 yoo dubbatu hattuun
ajjeesuudhaaf, balleessuudhaaf, qaluudhaaf isin dhufaa jedhee dubbata. Maarree hattuu inni ta'e kun yaada namaatirraa jalqabee balleessuudhaa fi hatuudhaaf in dhufa. Fakkeenyaaf dubbii sagalee Waaqayyoo amma nuti waliin baranne kan wanta isin irraa barattanii fi wanta isin qooddattan isin jalaa hatuudhaaf in yaala. Kun immoo amala isa hattuu ta'eeti. Yeroo dhufutti garuu isin hatuufan jedheen nuuf karaa garaagaraatiin yaadaa fi haasaa garaagaraatiin ta'uu danda'a. Yaadattuu Iyyasuus Kiristoos waa'ee facaasaa yeroo dubbatutti sanyiiwwan tokko tokko daandii bukkeetti kufan. Booddee irra seexanni dhufee dubbii sagalee Waaqayyoo isaan irratti facaafame sana isaan irraa hin fudhate. Jalaa hates jedhee dubbata. Akkuma kana sagalee amantii isin dhageessan dubbii sagalee Waaqayyooti fi yaada isaas isin jalaa hatuu barbaada. Kan isin hatu garuu isin balleessuudhaa fi ajjeesuudhaaf. Galmi isaa inni xumuraatis balleessuudha. Jireenya keessan keessaa yookaan laphee keessan keessaa wanta hafuuraa balleessuu barbaada. Kaayyoo Waaqayyootii fi mul'ata keessanis balleessuu barbaada. Xiyyeeffannoo keessan yookaan yaada keessan waan gaarii kan ta'e keessan hundumaa balleessuu fi hatuu barbaada. Yeroo kanatti amaloonni kun amala isa hattuu ta'eeti. Kanaafuu namoota haaluma salphaa fakkaatuun gara jireenya keessanii dhufanii isinitti haasa'an cal jettanii isaan hin ilaalina. Sagalee diina keessanii kallattiidhaan dhufee akka ta'e isin dagatina. Gooftaan Yesuus Kiristoos sababni inni ati yaada namaa malee yaada Waaqaa hin beektuutii na duraatii sokki jedhee dubbateef yaada inni gidiraa keenya fudhachuu Yesuus keessaatii hatuu waan barbaadeef. Yaa Gooftaa wanti kun akkas irratti hin taane jedhee gorsaa ture. Gooftaan garuu isan wallaale. Inni dubbachaa jiru kun Phexros otoo hin taane seexana isa duuba taa'ee dubbatu akka ta'e bareera. Gara qabxii arfaffaatti haa deemu. Amalli daabiloos inni arfaffaan macaafa qulqulluu irratti Phexros isa tokkoffaa boqonnaa 5:8 irratti warra of qabantaa dammaqaas daabiloos diinni keessan nama liqimsuu barbaade akkuma leenca aduu naanna'aati. Diinni keenya daabiloos amalli isaa inni tokko liqimsuudha. Kana jechuunis wanta tokkoon akka harkifamtan taasisu. Fedha tokko qofa irratti akka isin qabamtan yookaan immoo yaada gaa'ilaatiin akka isin qabamtan yookaan immoo yaada qarshii argachuu qofa. Keessattuu immoo yaada biyya lafaatiin qofa yeroo isin marfamtan. Wanta biyya lafaa ta'eenis yoo liqimfamtan eenyu akka liqimsuuf qophaa'e hin dagatina. Wanti laphee keessan keessa jiru maalidha? Wanti baay'ee sagalee dhageessisus maalidha? Yaada keessan guutummaadhaan bitaa kan jiru maalidha? Inni isin liqimsaa jiru sun amala daabiloosiiti. Akka hin liqamfamneefis warra of qabantaa dammaqaas akkas jedhee kan dubbatu kanaaf. Waan isin liqimsu yoo jireenya keessan keessatti argattan yaada yookaan immoo amala daabiloosii akka ta'e bara. Yaadni keessan akka hin hatamneef waan tokko qofa irratti hin xiyyeeffatina. Waaqayyoo fi yaada Waaqayyootiin alatti Waaqayyo garaa kee guutuudhaan na jaaladhu jedhee kan dubbatus kanumaaf. Yaada kee guutuudhaan, garaa kee guutuudhaan, laphee kee guutuudhaan kan jedhu. Egaa lubbuun kee guutuun yaadni keetii fi egaa garaa kee guutuun yaadni kee guutuu fi humni kee guutuun maal irratti kan xiyyeeffatee jiru? Inni shanaffaan amalli diina keenya isa sirrii kan ta'e Efesoon boqonnaa 6:11 irratti haxxummaa diyaabiloosiin akka mormuu dandeessaniif mi'a lolaa kan Waaqayyoo guutuu hidhadhaa. Kana booddees mi'a Waaqayyoo kan ta'an kana in ibsa. Qomee sibiilaa, qophaa'ummaa wangeelaa nagaa akka qomee miidhaatti, gaachana amantiitis jechaa kanneen kana fakkaatan in ibsa. Egaa miini lolaa kun hundumtuu diina tokkoofi. Diina karaa kamiin dhufu yoo jettan diina karaa haxxummaatiin dhufu. Jecha haxxummaa jedhu kun moksuudha. Seexanni kan baay'ee ittiin hojjechaa turee fi baroota 6,000 keessa kan ittiin ogummaa isaa mul'isaa ture. Karaan dhala namaa ittiin kuffises moksuudhaan. Fageenya baay'ee otoo hin deemin gannat keessatti yookaan immoo edan keessatti wanta raawwate yoo yaadattan
fakkii ifa ta'e isiniif kennuu danda'a. Heewaan hin mokse malee ishiin dhiphisnee hin rifachiisnes. Akkasumas isheen sodaachisne. Garuu immoo wanta sirrii hin taane tokko akka waan sirrii ta'eetti fakkeessee isheetti mul'ise. Yeroo baay'ee wanta sirrii hin taane tokko akka waan sirrii ta'e fakkeessuudhaan yaadaa fi karoora Waaqayyoo keessaa akka isin finciltan isin taasisa. Yaadaa fi jaalala Waaqayyootiin akka isin hin deddeebines kan moksuu kan danda'u amala sirrii diiyaabiloos kan ta'edha. Kun immoo haala salphaa ta'een karaa namootaatiin dhufuudhaan isin moksuu danda'a. Waaqayyoon yoo tajaajiltan Waaqayyoodhaaf yoo fiigdan wanta waa'ee hin baafneen dadhabaa akka jirtan isin moksuu danda'a. Haala salphaa ta'een kan itti fayyadamuu fi kan dandeettii isaa itti kuusedha. Kanaaf egaa mi'a lolaa kan ta'an kana hundumaa moksa isaatiif kan hidhachuu qabu. Kanaafuu amala isaa kana hin dagatina. In moksa. Inni ja'affaan immoo bifnii fi amalli diiyaabiloos himannaadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12:10 irratti anis sagalee guddaa tokko samii keessaa nan dhaga'e. Innis akkana jedha. Amma fayyinni humnii fi mootummaan Waaqayyoo keenyaa taayitaan Kiristoos isaas dhufeera. Himataan obboloota keenyaa inni halkanii fi guyyaa fuula Waaqayyoo duratti isin himatu sun gad darbatameera. Kanaafuu yeroo baay'ee kan isin himatu naannoo keessan mandara isin jiraattan keessatti kan isin himatu waan gaarii miti. Himannaan amala isaatiin namni tokko akka cimee hin dhaabannee fi akka kufuu isa taasisa. Ofitti amanamummaa akka inni hin qabaanne isa taasisa. Tarkaanfii isaa isa ittaanee jiru akka inni hin tarkaanfanneef isa dhaabuu danda'a. Kanaafuu yeroo hundumaa himannaa keessa yoo taatan Waaqayyoodha jettanii raawwattanii hin yaadina. Hafuurri qulqulluun raawwatee himannaa isin irratti ni dhiyeessu. Garuu immoo in mormu. Hafuurri qulqulluun kan mormu immoo biyya lafaati. Sababni isaatis akka isaan fayyaniif. Namoonni tokko tokko miirri isaanitti dhaga'amu hafuurri qulqulluun waan isaan himachaa jiru isaanitti fakkaata. Garuu immoo akkas miti. Himannaan yeroo baay'ee wanta himatamtan sanatti akka dhiyaattaniif osoo hin taane akka isin irraa fagaattan, akka isin jalaa dhokattan, akka isin qaanoftanis isin taasisa. Fakkeenyaaf har'a cubbuu tokko osoo hojjettanii kadhachuudhaaf yeroo isin dhiyaattanitti sagaleen tokko gara keessan dhufa. Cubbuu akkasii hojjettee kadhachuufi ammas Waaqayyoo jettee jilbeenfachuufi Waaqayyoo sin dhaga'u. Sitti gaddeera kan jedhu sagalee akkasii kana yoo dhageessan kallattumaa inni kun himannaa diiyaabiloosiiti. Amala himataa obbolootaatis. Inni yaadattu Zakkaariyaas keessatti lubni sun uffata xuraa'aa ta'e uffatee Waaqayyo fuuldura yeroo dhaabatu. Yeroo kanatti seexanni dhaabatee himachuu eegale. Waaqayyo garuu akkas jedhee dubbate. Isa uffata isaa jijjiiraa, uffata xuraa'aa sanarraa baasaa. Waaqayyo waaqa akkasiiti. Haala salphaa ta'een amala isaa ilma mana abbaa isaatii badee sana yaadadha. Luqaas boqonnaa 15 irra kan jiru ilmi sun qabeenya abbaa isaa qisaasessee dubartoota waliinis balleessee duwwaa ta'ee yeroo inni beela'ee deebi'ee dhufus abbaan isaa maal jedheetu kan isa simate. Laphee yookaan garaa abbaa isaa jechuun garaa Waaqayyooti. Fakkeenya kana kan dubbate Iyyesuus matuma isaati. Abbaan isaa fageenya irraa ilma isaa yeroo argu kaatee fiigee dhaqee hammatee dhungate. Waaqayyoos amma akkuma kana kufaatee akkamii keessa yoo soo taatanii isin himachuudhaaf akkasumas isin salphisuudhaaf akkamittiin akkas gootan isiniin jechuudhaaf aaree isin adabuudhaaf osoo hin taane deebisee ijoollee koo jedhee isin waamuudhaaf isin jabeessee isin cimsee isin dhaabuudhaaf gara mana isaattis akka isin deebitan isin taasisuudhaaf barbaada. Kanaafuu himataan eenyu akka ta'e hubattanii? Kanaafuu himattoota keessan gara hiriyoota keessanii garoota namaa yookaan immoo sagalee garaa garaatiin yoo dhageessan cal jettanii bira hin darbinaa yookaan hin dagatinaa. Sagaleen kun sagalee himataati yookaan yaada diiyaabiloosiiti. Yaada diiyaabiloos immoo nuti hin wallaalu. Inni torbaffaa fi amalli diiyaabiloos inni xumuraa arrabsoodha. Arrabsoon humna dhala namaa keessa jiru kan fixuu fi gara hammeenyaattis
gara eenyummaa daayibiloottis kan nama jijjiiruu danda'u eenyummaa hamaa. Macaafa mul'ataa irratti yoo dubbatu bineensichaaf arrabni arrabsoo hin kennameefi jedha. Arrabni sun eenyummaan isaatii fi bifti isaa kan bineensichaati. Kanaafuu haala kam keessatti iyyuu isinumtuu mataa keessaniin kan arrabsitan yoo taatan seexanni afaan keessanitti fayyadamaa jira. Yoo kana otoo addaan hin kutin namni isin arrabsu yoo jiraate isin seexana waliin dabarsaa jirtu. Kanaafuu waan akkasii kanarraa fagaadhaa. Egaa ani wantoota 7 kana isinitti mul'iseera. Isin biratti kanaaf wanti tokko yookaan lamaan tokko jiraachuu danda'a jedheen yaada. Mee maal isinitti fakkaata? Diina keessan kan adda ittiin baastanii fi eenyummaa isaa kan ittiin bartan amallii fi bifti isaa maalidha? Koomentii irratti nuuf barreessaa. Kanarraa kanaaf viidiyoo kana namoota 10, namoota 15, namoota 20f osoo dhaggeeffatanii isaan fayyada namoota jettanii yaaddan hundumaaf qoodaa. Warri kanarraa fayyadamtan laayikii gochuudhaan darbaa. Viidiyoo itti aanuun walitti deebinaa. Yeroo gaarii.